Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kanaa hundumti keessanuu nagaa keessanii har'a odeeffannoo haaraatiin deebi'ee dhufeen jira. Odeeffannoon haaraa har'a qabadee dhufes dhimma sagantaa Remedial bara 2018 wal qabatee gaaffiiwwan murteessoo sadii barattoonni Remedial bara 2018 baratan beekuu qaban isni qabadee dhufeen jira. Kanaaf barattoonni Remedial bara 2018 Yuunivarsiitii join gochuuf jirtan hundi keessanuu haga xumuraatti kana dhaggeeffattan asumaan isin jechuu barbaada. Warri YouTube channel kana subscribe godhe immoo YouTube channel kana subscribe gochuudhaan eegala. Gara isa jalqabaatti darbinu. Gara isa jalqabaatti gaafa darbinu barattoonni Remedial bara 2018 gaaffii isaan kaasaa jiranii yeroo kana keessatti qabxiin darbiinsaa amma ammaatti ni foofne waan ta'eef qabxiin darbiinsaa bara kana meeqa ta'a yookaan immoo Remedial bara kana meeqaan fudhata kan jedhudha. Innis ministeerri barnootaa torba lama dura ibsa baaseeni ibsa Profeesar Biraanuu Naggaa kennaniini qabxiin darbiinsaa Remedial bara kana percentage 40 ol akka fudhatu garuu kanaanis akka murtoofne irratti mari'atamaa illee akka jirudha. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa kan ibsan jechuudha. Percentage 40 kana gara lakkoofsaatti gaafa deebisnu 40 hiruu 100 baay'isuu 600 gaafa baay'isnu 240 dhufa jechuudha. 240 ol kan fidan carraan yuunivarsiitii join gochuu isaanii bal'aadha jechuudha. Egaa ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa kan haa jedhan malee kun murtaa'e osoo hin taane irratti illee mari'achaa akka jiranidha jechuudha. Kan ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa kan ibsan jechuudha. Kanaan wal qabatee qabxiin kun gaafa beeksifamu garaagarummaa saayinsii hawaasaa fi saayinsii uumamaa gidduutti illee uumuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaas bara kana irra caalaa kan darbe barattoota damee saayinsii uumamaa baratanidha. Innis percentage 11.4 barattoonni damee saayinsii hawaasaa baratan immoo percentage 5.4 waan akkasitti waan darbaniif garaagarummaa godhachuu danda'a. Barattoota damee saayinsii hawaasaatii fi irra caalaa carraan kennamuu ni danda'a jechuudha. Dhimma qabxii darbiinsaatiin odeeffannoon ammaaf qabnu isa kanadha. Inni lammaffaa immoo yuunivarsiitiin yookaan immoo turtiin yuunivarsiitii keessatti barattoonni Remedial dabarsan hagamidha kan jedhudha. Kana muuxannoo waggoota darban irratti hundaa'uudhaan barattoonni Remedial baratan yuunivarsiitii keessatti turtii isaan dabarsanii turtii ji'a 4 jechuudha. Koorsiin isaas gaggabaabaa waan ta'eef turtii ji'a 4 kan dabarsanii. Kanaaf yuunivarsiitiin illee asumaan kan waamuu jalqaban naannoo ji'a 4ffaatti kaasaniiti. Yuunivarsiitiin tokko tokkos immoo aga ji'a 6ffaatti illee kan waaman jiru jechuudha. Ji'a 6ffaarraa kaasanii kan waaman jiru jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiileen kan barattoota Remedial waamuu kan jalqaban naannoo ji'a 4ffaatti jechuudha. Ji'a 4ffaarraa kaasanii waamuu jalqabu jechuudha. Muuxannoo waggoota darbeen yeroo deebiin ilaallu jechuudha. Inni sadaffaa immoo barattoonni Remedial yuunivarsiitii yoo seenanii koorsiiwwan akkamiitii kan baratanii kan jedhu yoo ta'u koorsii isaan fudhatanu koorsii waan addaa osoo hin taane barnootuma haayiskuuliitti barachaa turan warreen naachuraal saayinsii ta'an kanneen akka baayoloojii, keemistirii, maatisii, ingiliffaa fi kan kana fakkaatan kan fudhatan yoo ta'an damee saayinsii hawaasaa barattoonni baratan immoo kan jarri fudhatanu histirii, ji'oogiraafii, ingiliffaa fi maatisiidha jechuudha. Jarreen kana kutaa 9 kaasanii gara kutaa 12tti kan baratan jarreen kanadha jechuudha. Kan barattoonni damee saayinsii hawaasaa fi damee saayinsii uumamaa kan fudhatanii jechuudha. Akkasumas immoo dhumarratti waan isin jechuu barbaaduu fi wanta isin beekuu qabdanu yuunivarsiitii keessa kan turtan ji'a 4dha. Ji'a 4 kana keessatti qormaanni kwiizii faayinaalii wanti jedhamu yuunivarsiitii mataa isaa isinii kennuu danda'a. Garuu qabxii tokko illee hin qabu. Qabxiin dhibba keessaa kan isiniif qabamu akkuma qormaata intiransii fudhatanii ministeera barnootaa irraa qormaata ba'uun jechuudha. Qormaata sana hojjettanii dhibba keessaa isiniif lakkaa'amu jechuudha. Odeeffannoon sagantaa Remedialidhaan qabnu kana fakkaata. Odeeffannoo haaraa ministeerri barnootaa yeroo baasutti immoo isin biraan geenya waan ta'eef YouTube channel kana subscribe godhaa isiniin jedha. Galatoomaa.